Seenaa kubbaa miilaa keessatti taphataa cimaa nuti argine kanaan boodas namni isa bira gahu hin jiru jechuun hedduun ragaa ni bahu. Namoonni addunyaa biraarraa dhufe jechuun isa kan leellisan lakkoofsaanii hedduudha. Kanaan dura namni akkasii hin turre. Gonkumaa namni akkasii kanaan booda uumamuu hin danda'u jedhanii qumaara kan qabsiisanis baay'ee hedduudha. Dhugaadha. Taphataan cimaa addunyaa kanaa eenyu kan jedhu irratti falmii wayitaa godhamu maqaan lammii Poorchugaal Kiristiyaanoo Roonaaldoo fi kanneen isa dura turan Peelee fi Maaradoonaan irra deddeebi'anii maqaan isaanii ni kaa'ama. Milkaa'inaan kan guutame mana Baarselonaatti mootii kan ta'e badhaasaa Baaloon Doorii irra deddeebi'ee kan injifate biyya isaa waliin waancaa addunyaa kan injifate Liyoonel Mesiin hunduma caalee mootii kubbaa miilaa ta'uusaa kan walii galluudha. Akkam jirtu kabajamtoota maatii chaanaalii keenyaa. Har'a waa'ee ogeessaa fi mootii kubbaa miilaa lammii Arjentiinaa isin biraan ga'u jennam. Mesiin dandeettii ajaa'ibaa dirreeraan dabalataan jireenyii fi haalli jireenyaa falfalaasaa akkam jechuun ni daawwanna. Namni ogummaa dirree irratti qabuun nama dinqisiisu kun haala jireenya isaa qananiin guutames wayita isinitti himnu akka dinqisiifattan amantaan keenya guddaa olaanaadha. Nu waliin tura. Arjentiinaa Roozaariyoo Saantaafeen bakka ogeessi kubbaa miilaa ajaa'ibaa kun itti dhalatedha. Liyoonel Mesiin akka lakkoofsa Awuroopaanotaa bara 1987tti dhalate. Garuu Liyoonel Andires Mesiin dheerinni hojjaasaa baay'ee gabaabaadha. Dheerinni hojjaasaa baay'ee gabaabaa jedhamus mootii kubbaa miilaa addunyaa ta'urraa wanti isa daangessee hin jiru. Yeroo xiqqishuu daa'imummaa isaa irraa eegalee jaalalaa fi fedhiin addaa kubbaa miilaaf akka qabu yeroo umriin isaa waggaa 7 qofaa turetti garee kubbaa miilaa dargaggootaa New Old Boys taphachuu jalqabe. Umriin isaa waggaa 11 gahu garuu rakkoon hin yaadamne isa mudate. Yeroo sanatti rakkoo hormooniin kan rakkachaa ture. Mesiin sababa rakkoo kanaa isaa mudateen guddinni qaama isaa dhaabbatee ture. Maatiin isaa rakkoo hormoonii kana sirreessuuf wallaansi alaa kana qaalii waan ta'eef humna isaanii ol ta'e. Gareen guddattoota inni waliin taphachaa tures kaffaltii kana isaaf kaffaluu fi eeyyamamaa hin turre. Yeroo sanatti filannoon Mesii qabu ture haala kamiinuu darbee garee guddaa tokkotti makamee akka isa yaalu gochuu ture. Wayita kilaba kubbaa miilaa Ispeen Baarselonaatti makamuu fi carraa wayita argatutti kan ta'es kanuma. Akaadaamii Laamasiyaa Baarselonaa keessatti kan guddate namni ajaa'ibaa kun wallaansi hormoonii erga taasifameen booda waggoota dheeraa fi Baarselonaa fi taphachaa tureera. Kabajaa fi waancaa taphataan kubbaa miilaa kamiyyuu argachuu barbaadu hunda haxaa'ee fudhateera. Innis mana Baarselonaatti taphataa yeroo hunda goolii hedduu galchedha. Dandeettii kubbaa miilaa harkaan immoo miilaan taphataa hanga jechisiisutti kanneen irraa dandeettii adda ta'e akka qabus mirkanaa'eera. Qaama bulchaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA irraas taphataa cimaa FIFA jedhamee akka Mesii irra deddeebiin kan injifate hin jiru. Mesiin kabaja kana yeroo 8 fudhateera yookiin injifateera. Waancaa addunyaa bara 2022 Kwaatar qopheessite irratti immoo biyya isaa Arjentiinaa hambalee yookiin kaappiteen ta'uun dursee waancaa addunyaa injifateera. Mesiin tapha Kooppaa Ameerikaa bara 2024tti waancaan gara biyya isaa Arjentiinaa akka deemu taasiseera. Tarree ispoorteessitoota addunyaa irratti kaffaltii guddaa argatan keessaa tokko akkuma ta'etti namni nuti dirree irratti hojii cimaa hojjechuudhaan beeknu haala jireenya qananii dafqaa fi ifaajjii isaa deebisee kaffaluufis jiraachaa jira. Wanta isaa fi maatii isaaf madaalu akkasumas mijatu bituuf qarshii miiliyoonaan lakkaa'amu baasuurraa duubatti hin jedhu jedhama. Yeroo ammaa kana meejar liigii Ameerikaatiin Inter Miyaamiif taphachaa kan jiru Liyoonel Mesiin haala qabeenyaa dinqisiisaa fi ajaa'ibaa qaba. Taphataan kun dhiyeenyatti qabeenya gatii guddaa baasuuf bitate keessaa tokko manni jireenyaa viillaa qananiin guutame qarqara galaanaa Bee Kolonii USA irratti argamudha. Bara 1988tti kan ijaaramee fi umurii waggaa 110 olii kan qabu manni jireenyaa viillaa seenaa qabeessummaa fi ijaarsa ajaa'ibaa bareedinaa fi ammayyaawaa walitti fiduun kan ijaaramedha. Manni jireenyaa viillaa kun lafa bal'inaa kaarii meetira 10,000 ol irratti kan ijaarame yoo ta'u diizaayinara beekamtuu Loorii Moorisiin hojjetameen ijaarameera. Manni jireenyaa kun mijatummaa fi bareedina walitti fideera kan jedhame kun kutaalee bal'aa itti boqotanii fi qananiin guutaman 7 qaba. Waajjira mana keessa taa'anii hojjechuuf gargaaran kushiinaa meeshaalee hunda guutuu qabuu fi kutaa jireenyaa yookiin saaloonii babal'aa qaba. Nyaata ala nyaachuuf guyyaa barbaadametti immoo
mooraa bareedaa bal'aa kana keessatti bakki nyaata itti nyaatan dabalataanii qophaa'eefii jira. Bakka bishaan itti daakan ajaa'ibaa fi dinqisiisaa ta'e immoo dadhabbiin booda hafuura akka haaromsuu fi kan qophaa'edha. Meesiin mana jireenyaa viillaa qarqara galaanaa ajaa'ibsiisaa kana dhuunfachuu fi doolaara miiliyoona 7.7 akka baasee ragaaleen ni mul'isu. Itoophiyaatti gara birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 200 ta'uusaati. Boqonnaa irraa kaasee hanga hojii biizinesii addunyaa maraatti xiyyaaraan balalii kan taasisu akka mootittidha. Akka keenya uummata waliin wal dhiibee osoo hin taane xiyyaarota dhuunfaa isaa qabu keessaa filateeti. Fakkeenyaaf Lionel Messiin xiyyaara dhuunfaa Jetstream 550 jedhamtu qaba. Xiyyaarawwan dhuunfaa isaa addunyaa kanarraa jiran keessaa nageenyummaan isaa mirkanaa'ee tokkodha. Saffisni isaas ajaa'ibadha kan jechisudha. Akka gabaasaaleen ibsanitti taanaan xiyyaarri dhuunfaa isaa kun hanga sagaleetti saffisaan ni deema. Kunis galaana ce'ee fi ardiiwwan qaxxaamuree bakka itti deemuuf karoorfate ga'uu fi biyya hunda keessatti boba'aa guutuu akka hin barbaachifne taasiseera. Yeroo xiyyaara kana keessaa seenu immoo xiyyaarichi teessoo mijataa fi babal'aa imaltoota 19 bashannansiisee qabachuu danda'u qaba. Messiin xiyyaara kana paawundii miiliyoona 12 akka bitees xiinxaltoonni ni himu. Lionel Messiin taphataa kubbaa miilaa baay'ee milkaa'aa waan ta'eef mindaa kilabii isaa irraa kaasee hanga kaffaltii beeksisaatti maallaqa guddaa gara kiisa isaatti galfatama. Ija kanaan yoo ilaalle isaafis ta'e maatii isaafis waan fedhii isaa bituun isaaf dhimma dhiphisiisu miti. Taphataan kun sa'aatii harkaa qaalii ta'an ilaalee gonkumaa akka bira hin darbine kan himamuuf yoo ta'u, mana isaattis sa'aatiiwwan qananii fi gatii guddaa qaban hedduu qaba. Muraasa isaanii akka fakkeenyaatti maqaa dhaa'uudhaa fi Roolexii Daytoonaa Paandaa $35,000, Jacobs & Co $58,000, Louis Vuitton $67,000, Audemars Piguet $70,000, Patek Philippe $70,000, Rolex Submarine $95,000, Rolex Cosmograph Daytona $100,019, $200,200 fi $75,000 kan baasu Patek Philippe warqiin haguugamedha. Dhugaadha, taphatichi sa'aatiiwwan harkaa kana caalaa qaalii ta'anii fi dhugaadha jechuun amanuu fi rakkisanis qaba. Fakkeenyaaf sa'aatii Roolexii Daytona Rambo jedhamu $500,000 akkasumas Patek Philippe World Time Minute Repeater kan jedhamuu fi addunyaa irratti muraasni qofti kan oomishame $1,150,000 biteera. Messiin liigota adda addaa biyyoota adda addaa keessatti naanna'ee waan taphatee fi biyyoota adda addaa keessatti godoo jireenyaa hedduu ijaareera. Waggoota hedduudhaa fi Baarseloonaa fi yeroo taphatutti mana jireenyaa appaartamaa qananii Baarseloonaa irraa maayilii 12 fagaatu biteera. Naannoo qilleensi itti baay'atutti kan argamu manni jireenyaa kun baay'ee guddaa waan ta'eef Messiin yeroo boqonnaa isaa haadha warraa fi ijoollee isaa waliin yeroo bareedaa itti dabarsaa tureera. Magaalaa Baarseloonaa irraa bahee akkuma argamu isaatti jireenya nagaa qabuu fi mijataa ture. Naannoon kun naannoo magariisa bareedaa ta'een kan marfame waan ta'eef mana jireenyaa caalaa paarkii hawwataa keessa loojii argamuu fakkaata kan jedhu caalaa ibsa. Gubbaa tulluu kanaa yookiin gaara kana irra yoo korame immoo boqonnaa argachaa magaalaa Baarseloonaa bitaa gara mirgaa akkasumas mataa hanga miillaatti ilaaluu fi isin dandeessisa. Tapha cimaa fi shaakala dadhabsiisaa booda ijoollee fi haadha warraa isaa waliin bakka bareedaa ta'e kanatti boqonnaa dabarsu miidiyaa hawaasaa isaa irratti suuraa wayitaa qoodu ni mul'ata. Lionel Messiin dirree kubbaa miilaa xiqqoo mooraa jireenya isaa keessatti qaba. Daa'ima isaa waggaa tokko asiif achi fiiguu fi fedhii qabu waliin kubbaa wayitaa taphatu miidiyaa hawaasaa irratti mul'ateera. Yeroo tokkotti mana Baarseloonaa keessatti isaa waliin taphachaa kan ture Ivaan Raakitichi akka jedhutti Messiin ollaa isaatiin maatiin isaa waan jeeqamee fi nagaadhaan rafuuf jecha mana isaanii kan akkaan ollaa jechuudha gatii gaariin bitee isaan gaggeesseera. Akka miidiyaaleen Ispeen ibsanitti Messiin mana jireenyaa viillaa ajaa'ibaa kana bara 2009 kan bite yoo ta'u doolaara miiliyoona 2 akka itti baasee himama. Gatii gabaa amma jiruun manni jireenyaa viillaa kun hanga doolaara miiliyoona 7 akka baasu himama. Ispeen keessatti manni jireenyaa Messiin qabu kana qofa osoo hin taane mana jireenyaa qarqara galaanaa ajaa'ibaa fi boqonnaa namaaf kennu kan biraa ammayyaas qaba. Mana jireenyaa viillaa ammayyaa bal'ina faana 6,100 irratti argamu kana bitachuu fi yuuroo miiliyoona 11 baasiira.
Lionel Messiin kanneen dabalataanis magaalaa dhalootaa isaa Rosario Santa fi Argentinaa keessattis viillaa ammayyaa fi guddaa qaba. Mana ajaa'ibaa kana ijaaruuf doolaara miiliyoona 3 itti baaseera. Manneen qananii kunneen ija allaattiin kan ilaalle yoo ta'e, amma immoo waa'ee konkolaataa ajaa'ibsiisoo taphataan kubbaa miilaa urjii addunyaa kun of ilaalchisuun mee waan xiqqoo gurra isinaa buufnu. Waggoottan hedduun darbanitti konkolaataa qaalii fi qananiin guutamaniin hedduu qabatee daandiiwwan irra osoo oofuu mul'ateera. Konkolaattonni kunneen baay'ee ta'anis mee muraasa isaanii haa ilaallu. Toyota Prius doolaara 25,000, Mini Cooper doolaara 30,000, Audi Q doolaara 60,000, Mercedes Benz doolaara 70,000, Range Rover Sport doolaara 80,000, Toyota Land Cruiser doolaara 85,000, akkasumas Cadillac Escalade doolaara 95,000 konkolaattota Meesii bakka konkolaattonni isaa dhaabuu keessatti argamanidha. Osuma jennuu kunneen hanga ammaatti tarreessine gatiin isaanii kan rakkasaa yoo ta'u, Meesiin konkolaattota kana caalaa doolaara miiliyoonaan bitaman qaba. Konkolaattota kana keessaa tokko Audi RS Spider yoo ta'u, Lionel Messiin konkolaataa kana kan dhuunfaasaa gochuu fi doolaara 100,000 fi 58,000 baaseera. Konkolaataa biraan Lionel Messiin maatii isaa waliin Maayaamiitti oofaa ittiin bashannanuu immoo Bentley Bentayga jedhamudha. Konkolaataan qananii kun gatii doolaara 100,000 fi 80,000 ol qaba. Saffisa isaa olaanaan kan beekamu konkolaataan Maseratiis gara doolaara 200,000tiin dhuunfateera. Bakki konkolaattonni Meesii dhaabbatanittis konkolaattonni qananii biroonis guutamee jiru. Fakkeenyaaf taphataan kun konkolaataa qananiin beekamu Pagani Zonda jedhamu qaba. Bu'aa teekinooloojii konkolaataa isa dhumaatiin hojjetameera kan jedhamu konkolaataan kun maayilii 0 hanga 6 gaahuu fi sekondii 2.8 qofa gahaadha isaaf. Konkolaataan kun xiyyaara lafa irraa sa'aatii tokkotti maayilii 219 balali'uudha. Konkolaataan kun gatii isaatiin kanneen argine keessaa isa olaanaadha. Akka gabaasaalee mul'isanitti gatiin isaa doolaara miiliyoona 2 ol ni ta'a. Taphataan beekamaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa tokko konkolaataa kana bitachuuf eenyuun gadi ta'a jedhee kan hawwe yoo ta'e, birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 40 isa barbaachisaa jechuudha. Dirree irratti hojjetee fi dafqee kubbaa miilaan beekamtii kan argate Lionel Messiin akka garbaatti hojjechuun fi akka mootiitti jiraachuu fi fakkeenya ta'a. Maallaqa akkasiitiin dafqee fi dadhabee argatuun jireenya qananii baay'een keenya hawwini argachuu hin dandeenye ittiin jiraata. Kanaaf fakkeenyi guddaan biraan mana jireenyaa yookiin gamoo guddaa qarqara galaanaa Floridaa irratti biteedha. Gamoon abbaa darbii 60 iskuweer meetira 3,200 irratti argamu kun teekinooloojii aartii ijaarsaan haala ammayyaatiin kan ijaaramedha. Asaansura yookiin liiftiin konkolaataa isa waliin hanga gubbaa gamoo sanaatti bahuu fi gargaaruu qaba. Hojiiwwan ijaarsaa keessoo gamoo kanaallee teekinooloojiiwwan haaraa addunyaan oomishteen baay'ee bareedee fi ammayyaa'in kan ijaaramedha. Meesiin gamoo kana keessa qobaasaa keessa jiraachuu osoo hin taane namoonni guyyaatti doolaara 5,000 kaffaluu danda'anis kireeffatanii ollaa Meesii jiraachuu fi haala mijeessa. Shaampiyoonaan addunyaa kun gamoo ajaa'ibaa kana ijaaruufis doolaara miiliyoona 7.8 dhangalaaseera. Gara birrii biiliyoona 1 ta'uu isaati biyya keenyaan. Isaanis soofaa fi bakka jireenyaa mijataa irraa kaasee hanga kutaa ciisichaa kan qabudha. Gatiin isaanii garuu namoota akka Meesii miiliyoonera yoo ta'an malee kaaniin kan yaalamu miti. Gatii isaanii keessaa tokko illee yoo kaafne hanga doolaara miiliyoona 20 ga'a. Mee yaada doonii yookiin bidiruu galaanarraa tokkoo fi birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 400 baaseera jechaa jirra. Kan qabutu jireenya isaa filataa jechuun kana mitiire. Meesiin taphataa kubbaa miilaa ta'uu irra darbee nama daldalaa gaarii fi bu'aa qabeessadha. Jireenya tasgabbaa jiraachuuf jecha mindaa taphatummaa kubbaa miilaa fi beeksisarraa argatu irratti dabalatan dameewwan daldalaa bu'aa fi faayidaa guddaa argamsiisan irrattis bobba'eera. Dameewwan daldalaa kana keessaa tokko damee hoteelaa yoo ta'u, taphataan kun maqaa hoteela MIM jedhamu kan magaalota gurguddoo keessatti dameewwan kan qabudha. Kanneen keessaa akka fakkeenyaatti tokko kan kaafnu yoo ta'e, hoteelli MIM Speen magaalaa Maayorkaa keessatti argamu hoteela qananiin guutamee fi bakka bishaan itti daakan guddaa kan qabudha. Garuu hoteelli Ibizaatti argamu addadha. Hoteela kanatti nan bashannanaa yoo jettan halkan tokkoo fi doolaara 1,000 qopheessutu isinirraa eegama. Jabanni kun jabana faashinii ta'uu isaatiin ogeessa ajaa'ibaa kubbaa miilaa kun bara 2009 irraa eegalee karaa toora intarneetii
Messi Store jedhamu kan qabu yoo ta'u, uffata filannoo isaatiin diizaayinii isaa hojjetamee gurgurtaaf dhiyeessa. Ogeessi faashinii beekamaan Toomii Hilfigerii fi Jeenii Hilfiger hojii kana keessatti walta'in isaanii ni hojjetu. Messi Store Instagram qofa irratti hordoftoota miiliyoona 2 ol kan qabu yoo ta'u, daldala bu'aa argamsiisu ta'een doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu kaaznaa Messiitti roobsaa jira. Maqaa isaatiin oomisha waayinis qaba. Pepsi, Mastercard, Huawei, Gillette akkasumas immoo dhaabbileen gurguddoo idil addunyaa biroonii Messiin beeksisa isaaniif akka hojjetuu fi walii galanii faayidaa waliinii fi waliin deemaa jiru. Messiin kontraata yookiin waliigaltee umurii guutuu Adidaas waliin kan mallatteesse yoo ta'u, hanga kaffaltiin waggaatti waliigaltee kanarraa argatus baay'ee olaanaa akka ta'e kan himamuu fi Messiin Adidaas qofarraa waggaa tokkotti doolaara miiliyoona 25 ni kaffalamaaf. Mindaan taphataa kubbaa miilaa irraa kaffalamuufis illee akka salphaatti lakkoofsa isaa waamuun nama rakkisa. Kilabii Faransaay Paaris Seent Jarmanii fi yeroo taphatutti waggaatti doolaara miiliyoona 45 argateera. Milkaa'ina isaa irratti hundaa'uun immoo boonasiin kun yeroo dabalamu doolaara miiliyoona 70 ni gaha. Yeroo ammaa Ameerikaatti Inter Miyaamiif kan taphatu Messiin mindaan waggaatti argatu doolaara miiliyoona 50dha. Doolaara miiliyoonotaan argatutti akkamittiin bashannanee fi qananii jiraachaa akka jiru kan hordoftan fakkaata ture.